ol seenee mucaan kun akkuma gowwaa maalifannoo jedha no ani deddeebi'ee dubbachaatiin ka tureef dhugaa jirtu dubbachaa jira rakkadheetiin na qarqaara osoo hin taane atis Maammadis hiriyyaa kiyya Yaasin Anshaallee yeroo kitaaba eebbisiisanis akkaataa itti nurraa guuraa turan hin beekani aniin kun biyya san keessaa hin baqadhu nama jireenya biyya san keessaa qabu birri 500 walitti fuudhaati ijoollee kanaa sirreessaa hin sirraa jennaan Yaasinis maal akka haasa'e ati dhageette jirta. Nuraddiin dhagee Nuraddiin rakkoo akka Nuraddiin sitti ma dhagee maaliifi yoo galte inni Nuraddiin sitti ma ana masala maammeen quba qaba ani quba qaba namni afakkeef sila Abu Muraad fakkeetti jechuudha Nuraddiin bar namni amaanaa inni waan tokko yoo taate Nuraddiin amma fakkeef ani yoo biyya galu taate nama keessa jechuun si gala namu achi xiqqoo fagaatullee yoo taate odoo anummaa namni biyya galu yookaan waan rakkatuun beeku waan akkanaa kana kun yoo haga dhufu waan kana sirreessaa itti amaanaa osoo na bira kaatte amaanaa seessan ani yoo dooka diigu taate laal na kuma Nuraddiin sitti ma galiisuma keetu achi geettee dhageenya malee namni dhagee jira. Anamma rakkoon qabu miti barani rakkoon kiyya tokkoffaa ijoollee tanaaf osoo hin sirreessin biyya galuun kiyya rakkoo tokkoffaa rakkoon sani Nuraddiin na dhagaye osoo achis jiraate na dhagaye osoo as jiraate dalagam namni as jiru fakkeenya odoo daqiiqaa kumni 100 osoo taate osoo as jiraatte buriijii akkanaa keessatti as jiraatte wanna kana xumurte waan goote asitti meeqa balleessaa tu in xumuramu isin anin beeka na dhagaye wanni in xumuramneef maal beekta na dhagaye no Abu Muraad akkasii na dhageeffadhu bannaati time limitedin itti kennamee ture kaampaanii yeroo aganaati hanga yeroo aganaatitti hin banamu jedhameeni ture gurbaan illee biyya galee ture jarana ijoollee kana afran halkanii guyyaa dubbachaa ture ani okay birrii nafe 7,580 jedhe birrii kana walitti fuutanii osoo kallatti mahani jedheenu ka xumurtan taate rakkoo tokkoon qabu isinumaa kennaami abboo haasofni isin dheengadda akkasitti haasa'aa turtan akka nama ani mujriima ta'e namni wayii haadha faatee keessan itti dhaqee waan haati faatee haasa'aa turte dhagaa turtan maali mujriimummaan kiyya eegaan biyya galee ka dubbatamu maal osoo an biyya san keessa jiru rakkoo kiyya yoo himan rakkoo ani ijoollee ranga ijoollee yoo dubbatan maal rakkoo qaba arma dura du'e galee namni kamallaqa ani irraa fuudhuu fi dadhabee halkanii guyyaan abbowanillee ol ba'ee akkanattutti yoo dubbatu mee dhugaa rabbi isin hin dabsini mucayyoo Jamiilaa dhukkubsattee akkasitti wajjin saqayyaamaa ba'e 16,500 kennanii harkatti fudhadhee deemee hospitaalaa deebi'ee Sheekh Abdurrashiiditti geessee bar birrii kiyyaan takka 2-3 jedhee birrii kiyya risiitii kafalaa ture gaafa naa kennan neegatiivii ta'ee 17,500 bar harka Sheekh Abdurrashiid irraa fudhadhe bakka namni sagal jirutti akkana mallaqa akkana jedhame mucayyoo duute mallaqa nyaate ka jedhan mucayyoo yeroo darbe sababa abdii boqqojjii mana abdii boqqojjiitti na dhagaye rakkoon qabu mana abdii boqqojjiitti duuteen wal qabsiisanii haga an halkanii guyyaa ta'aabe akka Arsii fi Shawaan walitti hin buune dhugaa rabbiin namaa dubbisu gaafa rabbii dhugaa isin dubbisen dubbattanii akkaataa dubbisan ani konkolaataa kiyyaan aleen deeme aleen irraa Abu Dhaabii deeme guyyaa 4 ragaadha ijoolleen Shawaa ragaa naa bahuu danda'u reeffamee halkanii guyyaa itti dhaqee osoo hin baasin quban qabaatin riipoorti gochaa ture ilmi namaa kanumaafuu mucaan kun kaleessa akkanaa jedhee birrii 5,000 fi birrii 7,580 kallattii qabsiisaa rakkoon qabu jennaan ani dhabeetii miti alhamdulillah hin beeytaatillee hanga tokko ol beeyna kitaaba 1,500 hanga 2,000 bar computation goone bitachaa turre gaafa akkaataa saniin kenninu bar gaarummaan kenna dhokatame gaafa akka rakkootti ka'u ijoollee kana anuu waa kanne inde insirraa dhaqaa sirreessaa yoo jedhe akka nama wajjin jiraatu tokkotti lakka ofirra fudhatanii sirreessinaa maa dhabdan kana hundaa wal bira geennee dubbannaa rakkoo miti haadha faatee rabbii kee sodaadhu yoo qabrii ka eeggattu taate tokkoffaa yoo namni narraa waa qabu jiraate laal ragaa ofii qabatee haa dhufu yoo ani waa kadhe ana ittiin dhaqata السلام عليكم نور الدين بيا كيستي مالي فكسين قول نور الدين وانا دقي ورما واجد تبيتا
muka jige dhagaratutti hammaataa jetti. Asiin dura haati faate yookaan masiif hammaattuu ta'uu dandeetti. Maal siin jedhe gaafa muyyattii kokkeen asiin itti bahee kokkeen tun dhoo'e keessan ergitee jette. Maal siin jedhan jaartiin tiyyaa mana yaalaa jirti da'uudhaa fi kaleessa mana yaalaatti deettee jaartii tiyya dhaqee mana yaalaatti hin laalle akkana rakkachuu jira haadha faate naan jennaani. Fagaadhu waan kana irraa dubartii ulfoofte fidaniitiin siin gaalanii. Tamallaqa irraa nyaatan fidanii siin gaalaniiti. Waan dubartii jedhu kana keessaa fagaadhu boru maqaan sifataa siin jenne ji'a sadi dura. Jedhee jira bara. Habibti. Naan jettee jirta haga biyya kana galee ila. Abu Muraadi min komatin. Abu Muraadi dhageeffadhu baaba Nuraddiin. Abu Muraadi asirra baheetiini badii ati qabduuf rakkinna ati qabdullee sitti himi. Kaawwaleen ka keessaan akkanatti akka timaatiniiti kartafees nyaataa jiru hedduutu jira. Warri kaleessa dubartii sirra gatuuf warri kaleessa kootuu fuudhisiin jedhuuf makiinaa kan keetii fi nadaajii kan keetiin olii gaddeemu sunniin hundi funyaan bututti jira jechuudha. Funyaan bututti jiran. Dubartoota tana Harkuma namarraa. Harkuma namarraa nyaata. Amma bar Nuraddiin sittuma andagaye warra asirratti addaata ol bahee ati kana siin jedhe wallaa osoo kiyyaani jajette. Ji'a ani sittima haadha faata ittima ani anaaf Nuraddiin jechuudha ji'a jaha odda wal barre sittima ani mana haga ajmaan hin gale ji'a jahan odda wal barre waggaa 4-5 ko wajjin turanii ka'an takka mee fakkeenyafi anaaf Nuraddiin bakka sargiitti waliin cafarree anaa wajjin fotoo kaanee jennu agarta anaa wajjin nyaannee bakka waliin wanti gaafa ustaaza tokkoffaa haa jennee wal barre gaafa ustaaza ibsaan biyya kana dhufu si galee maaliifi ka jechuun wajjin nyaatanii ka wajjin dhuganii ka wajjin waan barbaade gizee inni nyaakisee qalee wajjin nyaatanii wajjin kolfanii jiran kumaatama garuu si haa galu maaliif an duraanuu sitti himee jira bar Nuraddiin namni yoo fakkeenyaaf khayrii ati yaadduu sharritti namaa deebisa ati bar ani yoo abbaan Muraadi qalee nama nyaakisee yoo waan barbaade ka godhe taate gocha an godhe isaan osoo hin taane xurii xiqqishuu takkitiin irratti argame santu anaa jechuun mataa kakii ganna garagalchisitti hima. Maaltu nu galchanaan jedhanii barbaabaa jedhanii maqaa takkaan nu moggaafne isaan moggaasanii jala shanaafataa turanii isaan baganaa jedhanii. Inni amma maaliif inni waan tokko si galee namni si haa galu ilmi namaa haqa namni tokko beekte bareenni dunnuun dhabuu jira. Inni jo'oofte ani barsii galee maaliif inni jaayi. Namni tokko beekte yoo laal fakkeenyaaf fuulduratti namni Oromoo fuulduratti gade gabana tiigee gamas fiigu beekta inni jaa gudan nyaata sii galee. Kanaaf ati amma sii galee laalee waan hunda keessattuu jechuudha. Waa tokko yoo dhuftee jetti oofis bartaa ka siif feerii yaadullee ka siif sharii yaadullee hin bartaa gaafa ati haqa namaa waan ofirraa qulqulleessite jettee abbaan barbaade si arrabsuu dhiisi waan barbaade si godhisi ati qulqulluu taatee jennaani wala Abu Muraadi. Abu Muraadi kiyya akka namaa namni illee narraan kafalin na dhaga'e waan takka jala sararee sitti maan akka namaa namni illee narraan kafalin Mariam qooyi bannaati akka namaa namni illee narraan kafalin dhimma ijoollee afranii namni naa hime tokko hin jiru ijoolleen sadii inumaan dubbanneeyyu mucayyoo Faatumaa sanii fi Mariam kan dubbataa jiran malee. Nuraddiin dhaga'itti maa Nuraddiin ani. Mariam kan dubbataa jiran malee. Mariam. Laali waa tokko isin ani ammas haa galu Nuraddiin inni dhagaa miti hin dhagaa ati amma waan gootu si haa galu waan ijoollee micattii Mariamii kabajaa micattiin tun har'a intala sartii sattarattee osoo har'a niqaaba uffattee akkatti oduu jettu osoo ijoollee gadi taate wanti jedha ani amma fakkeenyafi garaamaa Mariam an ofii kiyya akkuma diraama 1,000 hin kafalasiisu. Obboleesso akka naan kafalin Abu Muraadi kan kiyya na socho'ee jechuudha. Kuma haadha faate mee dhuguma rabbiititti ila yoo kabajaanin haasofna ka jennu taate dhugaa rabbi haasofna takkatti maayikii qabadda. Dhimma ijoollee dhimma Mariamii anaaf ana qofaatu sirreessa. Fedhu anatu iyyuu kaampaanii saniin wali bu'ee mana hidhaa gala malee jechuudha rakkoo tokko hin qabu. Hundi keenya wal beeku. Abbaan akaayi. Nuraddiin miidhaa ati namiiti. Yaa Abu Muraadi kun abbaan as jira ana gulloo na godhate waan na godhe an nama barate an nama Oromiffa dubbisuu danda'u nama Amaariffa dubbisuu danda'u nama Ingiliffa dubbisuu danda'u nama Arabiffa dubbisuu danda'u gulloo inni na godhate an hin beeku. Mariama dhagetta.
miyuuti qabadhaa waan feeraa haasa'u carraasii kennaa. Abbo ajandaa na godhachuu barbaadan malee isin akka barbaadanitti haasaa. Ila la Akka dhafaate. barbaannee miti bar Nuraddiin miyuuti laa dhageeffadhu bar ati Nuraddiin sila maaf emotional taate. Emotional hin taane haasaa mudhiyyaa tokkana. Na dhagaye. Namni dhimma Ani. sirraa. No emotional hin ta'in kaa maaliifi tokkoffaa aarii nati aartuuf jarjarri ati jarjartuuf fiigichi ati fiiddu dubbiillee balleessaara dubbiillee fixaan jiru. Bara hadda Waan osoo takka ati dubbiillee dhaabattee waan balleessu. takka dubbattee wanni kun waan guyyaa takka irra taruu miti wanni guyyaa Oma afur takkas haasa'e dubbiin balleessu, oma takkas wanni fidu tokko hin jiru. Ji'a shanii Tokkoffaa na barka dhagaye. ji'a shannaaf fide ammaachi wanni ati naaf xullee hin jiru homaallee sirra eegaa hin jiru. Hawaa tokko Ishii nama mari sarara. Nuraddiin qoy Mariyaam ammaan ta'uu qaba jettaati. Nuraddiin qoy Mariyaam ammaan ta'uu Laa qaba jettanii naan habiibti fixu. ani qaama biraa hojjetadha haqa laal haqa birrii kaampaanii kafalee birrii Qaamaa biraa hojjetadhaa inni mallaqa naa haa deebisuu jettaa jechuudha. ani kun qaraamaan kuma lama naggaduuf Haala asaayyee miyuuti qabadha. Dubbii teessan takka namni bichaa barii godha. ishii nan qabadha waan ofii nuurattiin namni bar waa hedduun gatanii nagalchee bar kuma shanii si hojjedha naan jedhee salarii bar kuma shanii si hojjedha naan jedhee Mileena si haa hojjetu dhageeffadhu. Annaa jaabdani dubartiin teenna. Gaafatti kan ragaan qabdani achaas namni akka keessan quba gurra kaatee iyyuu hin jiru. Nuraddiin si dhalche moo jaarsa keeti moo maalii kan keeti moo ilma kan keeti. Eenyuun biratti itti kenniteerta yoo si waakkate hin danda'u rabbi waan fedhe yoo ta'e. Natti hin kennine yoo sin jedhe ni danda'a bara. Akkuma argaa jirtu jechuudha. Namni kamiinuu waan barbaade dalagee ka'ee quraana qabee kakataa jira. Tabaruuti jechuudha. Eenyutu qarbii sodaataa jira asirratti. Eenyutu qarbii sodaataa irratti namni qarbii sodaataa hin jiru bara. Waan barbaadan godhanii quraana garaa bannaanii kakataa jiran jechuudha. Nu hunduu waan argaa jirru. Si waakkachuu hin danda'a. Kariimaallee waakkachuu hin danda'a. Sillee waakkachuu hin danda'a jechuudha. Argitee dhugaa isinitti himaani. Hayaa isinii amanee miti. Isinii fixaasi hin jedhe miti. Lakki naan fixuu inni sirreeffadha jette waraqata kee sirreeffadhattee waraqata kan kee deemtee sirreeffachuu. Mallaqa kan kee sii deebisaaf hin dhoggataa sun mirga isaati sun guyyaan hin geetti. Dhufaa jiraa jechuudha. Ansiin jedhe bara. Usuuta Nuraddiin sii kennu hin eeggini. Usuuta Nuraddiin sii deebisu hedduu. Tabiraatu takkiisii kan keetiitii fi wannan mootummaa asirratti laaka'u qixa dhuftii siin jedhee barran. Siin jedhee jiran ammallee kanaan sirreeffadhu waraqaa kan kee deemiti. Wanni waccaniif hin jiru maal waccan? Waccan barbaachisu bara kun. Dubbiin takka yookaan lama yookaan lama. Miidhaa kan kee gaafa ragaa malee waan tokko nama sirriitti miidhame. Laa dhafaa ta'e akkuma ati jette mucayyoon tun harkaaf harkaan na kennite. Wallaahi isii waa kanneen konkolaataa kiyya keessa na kennite ana harkaaf harkatti. Okay? Waa kanneen ani borullee waa kadhu. Tokko sani. Lammaffaa. Mucayyoo tana jalqabarraa hanga xumuratti Abu Muraadillee dhimma viizaa kana halkanii guyyaa dalagaa sirriitti beeka. Mariyaam ollaa'een himaayyuu naan taane yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbachaa turte. Abu Muraadin keessan itti erge waan kana qulqulleessii jalqabarraa hanga xumuratti hanga cheenjii staatas ta'etti itti erge. Ila waan tokko beekaa dhafaate. Ati hubannoo qabaachuu dhabuu dandeessa. Sirreesseera Abu Muraad gaafa sirraa ulisaa ga cheenjii staatas itti fakkeenyaaf cheenjii staatas yoo qabate wanni kun garaamaa hin lakkayuu jedhan akka fakkeenyaatti Abu Muraad Nafitachiisisii maa qoy. Wanni dhasiini. Ka Mariyaam fakkeenyaaf amma fakkii nama tokko taashii raftaa diroodaa jechuudha amma inni jiru san yoo qayyarame ji'a lama hin kennaaf si galee ji'a lamaan booda garaamaa hin qoxxora. Abu Muraad ila asirratti ilaal anaafatti takkaa waliin haasofna. Kaampaaniin tokko ofirratti hojjetee hanga cheenjii staatasii deemee andar kaampaanii san jala namni jiru mukaalafaa dirqama abbicha kafanamoo kaampaanii irraa kafala tana qofa naa deebisi. Kaampaaniidha kan. So maal barbaaddarree? Ani ta'ee jiraaree bar ta'ee hin jiru jedhaarti bar isiin Nuraddiin ta'ee jira Abu Muraad wanni itti amantaa. Abu Muraad bar istaampiin iddaanne. Abu Muraadiin ergan jedhaa jiran ati cabdisi. Ati wanni Abu Muraad ta'ee jira wanni kun itti amantanii. Qoy Mariyamaa qoy. maqaa ishee ilaalaa qoy. Maqaan ishee nuni Mariyaamaati. Qamariyaa. Qamaruu Huseenii. Qamaruu Huseen. Qamaruu Huseen. Qamaruu Huseen daatu. Okay.
laale haadha faate jechuudha. Ji'a kurnaffaa gaaf guyyaa 30 viizaan isii cheenji ta'e. Galee ji'a 12ffaa gaaf guyyaa 28 irraa dhumatee jira. Achirraan booda gara makee jira. Ekispaartii ka ta'e jechuudha. Ji'a 12ffaa gaaf guyyaa 28 irraa qabee inni amma jiini kun tokkoffaadha miti. Amma isin ji'a tokko kala garaman isi ji'a tokko keessa amma ji'a tokko arri guyyaan 20 Marka si gaafachaa jirru nu Abo Muraadi. Erga laakkayuu eegalee haasii laakkayuu haa mootummaa irratti laakkayuu guyyaa 21 gahee jira. Garuu wanni kuni Abo Muraadi akki jedhaa jiru cheenjistaasaas immoo jinni sayyoo dhayani wanni kun isii irratti hin herreegu mootummaa irratti herreega malee jedhaa jira. Wanni kun dhayamuun isaa ergixanyaadha sin jedhaadhaan Abo Muraadi. Koy virisi agarsiisa koy kunu. Shuf. Sabur. Barga